Shama akkam jirtu kan biyya keessaaf alaan teessanii foddaa FIB nu daawwachaa jirtanii maraaf nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa isin haa qaqqabu jecha kun qophii keenya qophii simboo aartiiti. Qophii simboo aartii kana keessatti kanneen aartiidhaaf simboo ta'an as istiidiyootti affeerree isin waliin bohaaraa bashannanaa qophii ittiin turtii taasisnudha. Guyyaa har'aatiifis shubbistoota weelluu Oromoo keessatti gahee guddaa bahachaa jiran of cinatti qabadheetiin jira. Shubbistoonni keenya kun eenyu maal hojjechaa turani kan jedhu boodatti itti deebina. Qophicha qopheessee isin biraan ga'uun Firaansi Girmaadha. Gama ogummaa kaameeraa fi teeknikaan Oliyaad Badhaasaa akkasumas Lammii Salamoon na waliin jiru. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Bakka nagaan dhufte. Tole dura eenyu akka taatan of na beeksisaati san booda kokkolfaa taphachaa ragadaa turtii taasisna. Tole. Sirraa jalqabu. Hin danda'amanillee. Ani shubbistuu Biraanee Badhaadhaan jedhama. Eessaa dhuftee? Tole. Kanan dhaladhe Walisuutti. Kanan guddadhe immoo Sabbatatti. Ayyee shubbisaa fi keeroogiraafara Shimallisin jedhama. Anillee akka dhuunfaatti nu jedha. Saanseet keeroogiraafii kan jedhamu akka dhuunfaatti banadhee hojjechaa jira. Saanseet keeroogiraafii. Ani Fiqaaduu Disaasaan jedhama. Kanan dhaladhee godina Shawaa Kibba Lixaa gara aanaa Daawuu kana. Amma immoo anan jiraachaa jiru magaalaa Sabbataa keessa. Tole, galatooma maqaan kiyyaa Biraanuu Taganee, Dhaabuu Gammachuu, Guddataa Shuufuu Odaa, Goobana. Inni irratti gaagaa. Akkanatti nu barsiisan keenya yoo shubbisa nu barsiisu. Maqaa keessan dirqama agaa abbaa torbaa baruun dirqama hidhee waan nu barsiisu. Saniifan akkasitti ibsa yeroo hunda. Tole haa ta'u. Hayyigaa sumarraa jalqabeen naannaatuma deemnaa jechaadha. Mee gara shubbisaa kanatti akkamitti dhuftee? Ani kana gara shubbisaatti akkanitti dhufe jalqaba mana barumsaa keessatti bifa gumiitiin leenjisaan keenya dhufee ijoollee walitti qabe. Akkasumatti bakka jechuun isaanuma ijoollee walii walitti qabamanii osoo hojjennu garasiin bifuma saniinaan eegalee agaarraa hojjechaa jira jechuudha. Mee ati siif immoo shubbisni kun maalidha? Akkamitti ibsita shubbisa gaafa siin jedhan siif? Shubbisa ani amman hojjedhetti hojii hammi isaaf hin hubatamneefi jechuun amma gocha isaa wanti isaaf barbaachisu waan ta'e kan isaaf hin taane keessaa nan jedhu tokko shubbisa. Kana kan jedhu anis amman hojjedhe kanatti kanan arge keessa shubbisaan iddoo isaaf maluu fi gatii isaaf malurree kan hin arganne kana akka komii fi maalirree kaasuu baadhu shubbisa bakka normaalii aartii keessatti shubbisni ambaasaadara aartiiti jedhee yana murteessu jira. Akka kootti jira. Akka keetti ambaasaadarudha. Ambaasaadara aartiiti jedhee yana ibsu shubbisaadha. Maaliif weellisaas ta'ee aartiidhuma keessa sirbootas ta'ee wantoota hojjetamanii baagiraawundiis ta'ee kafriisa hunda isaatiif murteessaa kan ta'e shubbisaadha. Eessumatti illee innis aartii keessatti gahee guddaa wanti shubbisaadhaaf jedhee dubbadhee fi weellisaan tokko gaafa sirba baasu sirba san shubbisa isaa kan godina sanii qophaasaa hojjechuu danda'a. Garuu shubbisaan gaafa itti dabalame dhiiraaf dubara ta'ee uffannaa godina saniillee haala guutuu ta'een guutuu isaa kan ibsu shubbisaadha. Shubbisni naannoo sanitti godina sanitti shubbifamu immoo kan ibsu shubbisaadha. Weellisaan tokko sirba baasu isaati murteessaan akka ijaatti shubbisaadha. Meegaa gara keetti immoo gaafa deebi'u shubbisa kana keessatti shaakalliin keessan maal fakkaata? Akkamitti shaakaltu? Iddoo garaa garaatti kan isin jiraattanu akkamitti walitti qabamtu? Mee waa'ee sanaa naaf kaasi. Okay. Egaan akkan silasii kaasee dhuunfaadhaan hin hojjedha. Keeroogiraafara kiliipota afaan Oromoodha. Kanaaf amma gaafanii kiliipii tokko walii galtee uumu weellisaa sana wajjin uuma. Maaliif akkuma hiriyyaan koo kaasee shubbisa jechuun calaqqee saba tokkooti. Weellisaan qofaa isaan bareedu waan ta'eef uummanni Oromoo immoo
wanta isa ibsuun barbaada sana keessatti shubbisi iddoo guddaa qaba waan ta'eef shubbisa weellisaa sana wajjin ergi walii galee booddee shubbistoota amma akka inni barbaadu isaa wajjin diila ergiin godhee booddee ijoollee baandii adda addaa jiran naannoo kanarraati ijoollee walii galu amma iddoo adda addaa hojjetuun isheen sabbataadha inni duukamii ijoollee dandeettii yaada sana keeroogiraafii sana wajjin naa dhufan iddoo adda addaati walitti fideen galma tokko keessatti shaakala goonee sana booddee waraabbiidhaaf dhiyaannaa jechuudha. Shubbistuu shamara tokkodha of keessatti kan nuti qabannee jirru. Bireen akkamitti gara shubbisaa kanatti dhuftee jalqaba? Gara shubbisaa kanan dhufe gumiin jira. Hundumtuu calqaba gumiirraa ka'a. Karaa mana barumsaatiin gumii wayii seennee beekan sarbeessatu walitti qabeeyyuu achumaan shubbisatti seenee hojii aartii kana jalqabee jechuudha. Waan adda addaa hojjechuudhaan diraamaa maalii hojjechuudhaan aartii jalqabee sanaan booda immoo Gazaa'in Caalatuu bal'inaan gara shubbisaatti na fide jechuudha. Isatu na leenjise. Isatti adeebisnuti. Miiga yeroo shaakallii taasistan jalqabas naa kaastee jirta. Namni shubbistootaaf ilaalcha akkamii qaba? Muuziqeessos ta'ee hawaasni gara biraan hamma isin beekamuu qabdan uummata bira geessanitti ilaalcha akkamii isiniif qabu namooti? Egaa kun gaaffii bareedaadha. Anaafis yeroo baay'ee wanta yeroo baay'ee maal seete balleessaa wantoota akkasii chaalenjoota akkasii balleessaa namarra keenya malee ofirra hin keenya. Shubbisi kan inni hin beekamne shubbisaa wanta tokko hin taaneef yaadaan. Maaliif aadaaf turizimii Oromiyaa irraa jalqabee an gaafa magaalaa Naqqamtee ture hawwisoo magaalaa Naqqamteen hojjedhan ture. Namoonni biiroo sana keessa hojjetan namoota waa'ee aartii hin beeknedha. Annaa mormi kee baay'ee bareeda garuu maaliif wanta biraaf hin hojjetu namoota naan jedhan fa'aa ture biiroo keessa taa'anii jechuudha. Kun immoo godina hundumaarra wanta jirudha. Ergiin Finfinnee galee booddees immoo chaalenjoota hedduu darbee wanta hin argedha. Kanaaf shubbistoonni amma ergiin as dhufes koreen shubbistootaa jira wantoota hedduu jira. Utuu waliin taanee carraan kun uumamee namoota amma biyya alaatti deemnee akkuma koonsartiin sirboota adda addaa dhiyaatan hojiilee adda addaa hojjenneeti. Utuu nuun tokko taanee hojjenneeti wantichi wanta guddaadha dee balleessaa kan ofirra hin kaa'e jechuudha shubbistoota irra hin kaa'an. Utuu ta'ee wanti nabu garuu keessumaatti weellistoonni daayirektaroonni kilippii keessa shubbisa akka hin galle barbaadan jiru kan na mudatan. Guyyaa guutuu nu shubbisiisaa oolanii sagandii 2 duwwaa kilippii keessa nu gashanii aayidiyaa isaanii duwwaa isa biddeen toshamu isa caakkaa keessa deeman duwwaa achirra godhatanii intineedhaan ilaalcha daayirektarootaan sii kaasaa jiranna. Namoonni aartii afaan Oromoo amma reefuu biqilaa jiru kana keessatti iddoo adda addaa irratti ilaalcha shubbisaaf qaban utuu sirreessanii shubbisi maal akka ta'etu baranii baay'inatti tolee yaala. Gara keetti deebi'eera gaafiqee mee si ati hojii akkamii irratti hirmaattee jirta? Hojii kee jalqabaa ni yaadatta? Na yaadadha hojii ani abbaa shaggee bira leenji'eeyyu isaatu na leenjisee yeroo jalqabaatiif isumatu hojii wayii qabatee tureyyuu osoo nu leenjisaa jiru kiroogiraafara jechaadha. Yeroo isaan sirbaa irreechaa wayii ture kan nooka addabaabaa kanarratti hojjennee sirba irreechaa san ture kan nuti hojjenne yeroo jalqabaaf kilippii kiyyaa isa ture. Isaan hojjedhee abbaa shaggeetu na hojjisiise yeroo sana. Warroota ijoolleedhuma wajjin leenji'ee muraasa fi ofii isaatiifis keessa tureyyuu warra baandii sabbataa isaan keessa jiran isaan waliin dabalamne isaan hojjedhe ture kilippii kiyya jalqabaa bilisummaa waan akkasii na fakkaate maqaan irraanfattee caala. Haa ta'u biraanutti deebifanna. Meegaa bireesiif immoo mee hojii kana keessatti waggaa hammamii turte? Erga dhuftee immoo maal argite? Ani ergan shubbisa eegalee waggaa 4 akkas hin ta'a natti fakkaate. Shubbisa kana eeganii karaa aartiitti makamee wantoota baay'ee na mudate. Kana jedheetis ibsuu baadhu wantoota gurguddaa amma fakkeenyaaf hojii irratti hojjettu wantoota si qunnaman haala namni immoo shubbisaadhaaf simannaa ofitti fudhachuudhaaf qabu sassan baay'ee na mudate. Yaa ta'uuti
Kana hunda darbinee as geenye. Kanaaf waggaa 4 hojjetteetta jechuudha. Hangafti keessan eenyudha mee isin keessa? Hangafti keenya Gama shubbisaatiin. gama shubbisaatiin shibee biraan. Waggaa 8 hojjettee jechuudha. Daa'imummaadhaan itti seenee jechuudha. Waggaa 8 mee waggaa 8 guutuu shubbisa kana keessatti gaafa hojjettu maal argite maal taajjabde? Waan baay'ee jira beekte. Dura randoom amma wanta gaariin jira natti fakkaata gama shubbisa kanaatiin. Maatirraa kaasee jiraattota naannoo sanirraa kaasee chaalenjii guddaatu jira. Chaalenjii guddaa keessattuu shamarran yoo baanii galan bakkuma utaalatuma ol ta'e dhuftee siin jedhu maatiinis beekte. Siin hubatanu jechuudha. Hubannaan akkasii amma wayyaa namni fedhee shubbisatti daa'ima isaa ijoollee isaa ergachuu calqabeera. Durirra amma wayyaa. Egaa akkuma siin jedhe yoo shamarran taatu chaalenjii baay'ee jira. Egaa shamarran wanta ishii mudatu hin beekna. Chaalenjii sana darbuudha inni guddaan. Waggaa 8 kan hin jedhu daa'imummaadhaan itti seenee jechuudha. Mana barumsaa irraa kaasee jechuudha. Gumaacha akkamii immoo gumaachiteetta egaa hojii garaagaraa hojjechaa akkati jirtu odeeffadheetiin jira. Mee gama aartii kanaan hojii akkamii gumaacha akkamii dhaloota egereetiif buusaa jirta? Gumaachni ani buusaa jiru gahaa baatus amma ta'e hojjedheera jedhee namana. Ijoollee leenjiseera. Ijoollee akkamii? Ijoollee baay'ee ijoollee naannoo kara 60 ta'an ofii kiyya. Umurii kanaan shamarran ta'ee waan kana xiqqoo achi sikseera. Kanaan immoo baay'een gammada. Tole akkamitti garuu ijoollee kana leenjisuuf akkamitti itti seenti? Akkamitti yaaddi? Dandeettii dhumanii qabuun irraa ka'ee lammaffaa immoo jabina kan barbaachisu wanta kana ankaan ana dhiiste warra dhiiratiifis sin ulfaata beekte ciminuma qabduun waanuma qabduun irraa kaateetti waan kana kan hojjechuu dandeessu. Kanaafiyyuu hir'inni gama aartii Oromoo keessa jiru hanga ta'e furuu nan danda'a jettee shamarrummaan kee otoo siin daangeessiin ijoollee 60 barsiistee jirta jechuudha. Hedduu namatti tola. Mee shimeettaa deebii nuti umurii dheeraadha kanatti lakkoofsiste waggaa 10 shubbisa keessatti dabarsu jechuun hiriyaa taatanitti. Akkam hiriyummaan kun shubbisa waliin? Hiriyummaan shubbisa kanaa egaa kan koollee itti dulloomeera fakkaata. Kan koo xiqqoo ishee kan jabeessu chaalenjii duwwaatu hin taane chaalenjii biyyaatti ture. Chaalenjii hedduutu ture. Maaliif dhaloonni koo naannoo dhalataa Wallaggaati. Magaalaa Naqamteettidha. Kanaaf magaalaa Naqamtee keessa teessee hojii akkasii utuu hojjettu sana booddee baandii dorgomtee gaafa baandii magaalaa Naqamtee dorgomame tokkoffaa ta'een darbe baandii. Gaafa na haala iddoo sana ilaaluuf fedhii qabuu fi sochiin aartii magaalaa Naqamtee keessa jiru tokko naa ta'uu dide. Sana booddee nan murteessee magaalaa Finfinnee galuu qaba. Sana namoonni na gargaaran jiru. Namoota yoomiyyuu hin dhaqan. Kara booddee irra kaasuu nan danda'a. Isaan bira galuudhaan waggoota hedduu dabarseera. Fedhumaan shubbisaaf qabuu fedhe. Galaanis yoo jedhamu baate biyyoota hedduu qaxxaamureera. Maaliif fedhadha? Gara fuulduraattis wantoota hojjechuu barbaadu hedduudha. Ganaan hojjedheera yaaduun. Maaliif magaalaa Finfinnee keessa dhuftee teessee shubbisa hojjechuun qormaata guddaa gaafata. Wanta sanaaf haalli mijataan hin turre waan ta'eef namni si gargaarus muraasumadha. Weellisoonni na gargaaran jiru. Namoonni kaameraamaanonni na gargaaran jiru. Egaa amala qabaattee amaluma kee sirreeffattee wanta hojjechuu barbaadu hojjettanna. Kan koo naannoo kana qofa osoo hin taane achii dhufee jechaadha. waggaa 10 kun salphaan turre jechuu barbaade. Bu'aa bahii baay'ee keessa ceenee taas keenye. Tole mee hojii akkam akkamii kilippii akkamii irratti hojjettaniittu hanga ammaatti? Lakkoofsaan illee hin beeku dhugaa jechuuf. Kilippiin koo jalqabaa Baacaa Karorsaa jedhama. Geelloodha. Magaalaa Naqamtee keessatti eenyu hojjenne. Ittuu magaalaa Naqamteedhaan bahin kilippii 4 tokko hojjedheen ture. Keessumaa kan baay'ee beekame kilippii jireenyaa Shifarraa Hundan sii bita kan jedhu magaalaa Naqamteetti hojjenneenna anaaf mucaa dubaraa tokko jedhamti.
ergasiiti ergiinas dhufee dhagaa kilippii hedduu kan hin hojjedhe achitti magaalaa Naqamteetti garuu kilippii 4 akkas hin caalunna ergasiiti gaa kilippii an baay'ee jaalladhu kan leencoodha saglii kan jedhamu aadaa Lubbaabur Bankoo duruu jagna kan jedhu carraa kanatti fayyadamee sagliin akka Afrikaatti dorgomaa ta'ee Afriimaa irratti dhiyaatee jira. Dhaggeeffattoonni keenyas akka filattanii akka Afrikaatti akka mo'annoo akka nu gootan abdiin qaba. Egaa miidiyaan karaa tokko waan ta'eef inni jalqabaa koo baay'ee jaalladhu. Sagliidha baay'een jaalladha. Ergasiis daadoo kan Dinqiisaa Dabalaa keeroogiraafii akkas hojjedheera. Kilippota hedduudha. Hedduurratti hirmaattee jirta jecha. Mee yeroo shaakalaa eenyudha isin keessaa kan qoosu kan isin rakkisu? Eenyudha kan qoosu? Ay warras keessa jira. Warra jiran keessaati kan baay'ee hojjetuuf kan baay'ee qoosu fikeedha. Akka kootti. Lugaa keeroogiraafii naan hojjedhe keessaa hojiileen hojjedhe keessaa dhibamee hin beekunni yeroo baay'ee na waamanii hojii isaa irratti perfect nu akkasuma gaafa chiboos qoosaa kana baay'ee isa yeroo baay'ee. Xiqqaa kana tokkoffaa. Akkamii? Galatoomii. Amala badaas waan naa himteef galatoomii. Maaliif qoosta? Jechuun amaluma aartiiti jedheeni. Jechuun normaalii shubbisni gaammoo xiqqoo namni akka haala taa'u akka taphaa fi qoosatti haalaalu malee wanti isa nama muraasa wayii sammuullee gaafataan jechuun keeroogiraafii namni tokko sirba san dhageeffatee gaafa uumu shaakala deemeera taanaani waamamee gaafa deemu hojii san hojjechuudhaaf yoo nan deema ta'e sammuu yaada akkaataa hojii sanitti hojjedhu barbaada. Inni immoo itti dhimmamee akkasitti yaadee kan itti yaadee hojjedhu jira. Qoosuun kiyya suni hojii saniif feetuu fi osoo hin taane miiruma aartii saniiti jedheen akka kiyyatti jechuun normaali namoonni baay'een namoonni itti xiyyeeffatanii hojjetanis jiru. Namoonni immoo akka kiyyatti qoosanis jiru. Namoonni na caala qoosanis jiru. Garuu amaluma amma shubbisa keessatti yoo akkas normaalii bashannanaa kolfaa taphachaa baacaati. Walitti himaa yoo hojjenne walii galuun ni danda'amu. Kanaafin yaani yeroo baay'ee isa qofa miti namni baay'ee akkasuma iddoo baanditti illee isa wajjin hojjenna. Baandii maalii keessa hojjetu? Baandii Biiftuu Oromiyaa Firii Saarvisii hojjechaa irra safaan waggaa 2 akkas waan akkasii hojjenneera. Xiqqoo hojiin achi jiru haa cimu malee. Bakka amaluma akkasiin qabadhu hundattu jechuun yoo qoosne yoo bakka sammuu firii ta'een yoo hojjenne injima jechuudha. Meesiin keessaa immoo sagalee bareedaa namni qabu jira jedhan. Waan kun akkamidha? Weelli shubbisa irra darbee jechaan. Nuguma kana na dandeettii. Ati carraa barbaaddeef kenni? Ani nan kenna. Ana beeku na jedha. Namoonni baay'een kaa dandeettii adda addaa qabu. Ani samma ta'e nan danda'a sagaleen jedha ka ofii keeyyaani namni waan jedhu hin beeku. Hunduuga hin yaalla waan ta'e garuu irra caalaa namoota nu warra as jiran keessa kanaan dura reekaa jechuun dandeettiidhuma qabnuu fi ogummaa waan argee beekuu fi dhagee beekurraa kaase sirboota nani hojjedhe keessatti sagalee jalaa qabduu fi waan akkas akkasii kana taatee yan hojjette biraanii sagalee bareeda qabdi anaaf jecha. Kanaafiyyuu sagalee ishii dhaggeeffannaa jecha. Sagalee ishii osoo dhageeffatti tolaan illee. Tole carraa ishii maaf alaannu? Namoonni sagaleen qabdaa jedhu garuu Walaga moji marobe koya magale hiya suman arge jajabad nati siki nati kapu koya burtukana koshito shito naturgai Walaga moji marobe koya magale hiya suman arge jajabad nati siki nati kapu koya burtukana koshito shito naturgai kom Sagalee bareedaa qabdi. Gara fuulduraatti akkam sirbaan immoo seegnu? Na egaa. Sagaleedhaan ni dhuftaa jecha. Sagalee qabda jennaan nan dhufa. Nillee ni eega.
Meegaa haasaa keenya xaxxabachaa kolfaamatu keessammoo waan jajjabaataa baafachaa deemna. Mee gama shubbisaatiin aartii Oromoo keessatti otoo maal fooyya'ee jettu? Hojiin hanga ammaa jiru maal fakkaata? Otoo maal fooyyessin immoo aartii jiru kana baay'isnee hawaasa addunyaa guddaatti agarsiisuu dandeenya. Akka dhaamsaatti. Yeroo hundaa nan dubbadha. Wanta nan dubbachuu barbaadu gama kanaanii. Tokkoffaa akkuma inni sila jedhe gamtaan shubbistoota keessattuu kiroogiraafaroonni itoo waliin wal gargaaranii waan hojjetamuu qabu walii galanii inni tokkoffaan. Lammaffaa immoo weellistoonni ciccimoo jennu weellistoonni gugurdoon shubbistoota amma sagantaa adda addaa isteejii gugurdaa biyya keessa darbee biyya alaa yoo deeman shubbistoota lamaan tokko sadan tokko akkanumatti too qabatanii deemanii tokkoffaa bareedina isteejii sanaaf innuyyuu waa argata. Lammaffaa immoo shubbistoonni keenya moor aadaan nu qabnu bal'aadha waan ta'eef itoo itti fayyadamanii yeroo hundaa nan dubbadha. Weellistoonni keenya maaf akka ta'e hin beeku. Ofii qofa fiiguu toon ta'in ofii asiifachi deemuu toon ta'in shubbistoonni keenya waan gugurdaa waan hojjechuu danda'an guute waan ta'eef of biratoo qabatanii deemanii jedha. Inni biraa immoo dhaabbilee mootummaa ammas hin jiru beektee deeggarsi hin jiru shubbisa irratti. Shubbisa nallee hin jisa jedhee yoo nan deemutti namni na dubbisu hin jiru. Bakka argachuudhaaf baay'ee rakkadha. Waan aadaaf turizimiin cheeksiin godhu waan akkanaa irratti. Iddoo adda addaatti jechuudha. Ijoolleen leenjisuuf fedhii qaban jiru. By the way, shubbisni baay'achuun hojiin kun baay'achuunsaa akka Oromiyaatti akka biyya keenyatti waan guddaa nu lafa nu ka'a. Namni dhaloonni waan ofii beekee aadaa isaa beekee yoo guddate waan gumaacha guddaa qaba jedhee tana yaada. Biyyoonni gugurdaan kan akka Hindii waan akkanaatiin bakka guddaarra jiru waan ta'eef mootummaan waan akkanaa irratti osoo fookas godhe toonu deeggaree wanti biraa haafuu hamileedhaan sartiitti dhuma kennuudhaan cimaa jechuudhaan nu amma dandeenyu xaaraa jirra ammasii xiqqoo fooyyeen jira hin sobu garuu immoo kana caala wanti barbaachisu jira waan ta'eef gama kanaan itoo sirraa'ee xiqqoo immoo fooyyee qaba jedhee sana yaada. Tolee galatoom. Isa xumuraa shimeen immoo dhaloota gama shubbisaa kanaan mul'achuu barbaadaniif dhaamsa akkamii dhaamtaaf? Kanaan duras waltajjii tokko lama irratti dubbadheera. Fooyyeensi jiraatu malee kana caala dhaloota isa dhufu immoo shubbisi maal akka ta'e akkamitti akka shubbisamu dhaloota dhufaaru kana barsiisuun dirqama keenya ta'a. Biraaneen jalqabdeetti. Magaalaa tokko keessaati barattoota 60 leenjisuu eebbisiisuu jechuun wanta salphaa wayii nutti fakkaata gaafa haasofnu amala nama 60 dandeessee deeggarsa tokko tuun qabaatiin tegaleera. Amma yaaleen ture kanaan dura waan si dhibu akka dhuunfaatti waan hojjedhuu fi namni galma naa laachuuf illee fedha qabu hin jiru ture. Sana booddeedha chaalenjii amma sanatti jechuudha den kan biraarra amma shubbistoonnis baay'achaa jiru waan leenjistoonni baay'achaa jiru waan ta'eef garuu dhaloonni dhufu kun shubbisi maal akka ta'e bare leenjistoota akkasitti dhiyaachuudhaan aadaa isaa shubbisa jechuun shubbisa sochii qaamaa duwwaatu hin taane haala uffannaa haala nyaataa waan hedduu waanta ta'eef dhaloonni dhufaa jirtanii leenjistoota akka biraanii kanatti siqoodhaan aadaa keessan guddisaa jechuun barbaada. Inni dhumaa immoo FIB'n qopheessitoonni simboo aartii shubbisi simboo aartii ta'uu isaa bartanii asitti waan nu affeertaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Galatoom. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii nu daawwachaa akkasumas marsariitii hawaasaa gubbaarratti nu daawwachaa kan jirtanii maraaf ila haala akka kanaan bashannanaa bohaaraa shubbistoota keenya waliin turtii gaarii qabaachaati kan nuti jiru. Qophiin keenya hin xumuramne egaa shubbistoonni kun immoo waltajjii kanarratti haala kamiin shubbisu anaanis na shaakalsiisu isaan waliin immoo shubbisnee ragannee gargar baanaa eessayyuu hin deemina turtiin keenyas ammas akkuma itti fufeetti jira. Shubbisuuf jannagaa Qabadhu harka kee. Asittiin qabadha. Hubatti sirriitti.
luka mirgaa keessa. Akkasitti. Tokko lama tokko lama tokko tokko lama tokko lama tokko lama tokko lama. Ari. Sirriitti shaakalaa jira jechaadha. Mormi kunoo. Inni kun lakkoofsa qaba. Moo akkasumaan lafa dhiitama? Tokko lama tokko lama tokko lama lama qaba jechuudha. Tokko lama jechaadha. Tokko lama jennaa jechaadha. Tole. Inni immoo akkamittidha? Koomee keessa dubaan kaasta jechuudha. Akkanatti walumaa qixa. Tokko lama tokko. Mormatti dabalata jechuudha. Mormi immoo akkamitti dabalama? Kun rukuttaan isaa akkamittidha? Riitimii miila keetiin qabata. Gaafa miila koo kaasu mormi koo walumaan kaa'e jechaadha. Tole. Lukuma keetu kaa'aa jechuudha. Koomee kee. Haala bareedaa yaalaatiin jira jechuudha. Na fudhattu boodarra. Tole. Lamaan isaa wal faana jedhama jechaadha boodarra. Lamaan isaa wal faana jedhii nu agarsiisiti. Kan sirba eessaati kun? Kun shawaa. Shawaadha jechaadha. Kanaafuu shawaa rukuttaa tokko lama jenna. San booda miila keenya morma keenya wal faana. Inni sun ragada. Kanaafuu al tokko nu agarsiistaa. Isinitti fuftuu ani immoo nagaadhaan madheen deemaa jechaadha. Inni kun natti cimee jira. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya akkuma daawwachaa jirtanii sirba shawaa haala kamiin sirbuu danda'a kan jedhu Bireenna agarsiisteeti kan ishiin jirtu. Qophii simboo aartii keenyaa kan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Egaa qophii simboo aartii shubbistoota waliin qophii bareedaa turtii gaariidha kan nuti taasisne. Nu waliin asumaan nagaa walitti dhaammannee shubbistoota keenya waliin immoo turtii gaarii ni qabaanna. Qophicha qopheessee simbiraan ga'uun Firaansi Girmaan ture. Gama ogummaa kaameeraaf teeknikaan Oliyaar Badhaasaa akkasumas Lammii Salamoon waliin turaniiru. Turtiin keenyatti fufaa eessayyuu hin deemina nu waliin tura. Afaan kee duroo damma maasoo gidda cuubbanii.
Abbanko duru jagna, abbanko duru jagna, sakni namudani, afanke duru damma, afanke duru damma, maso gitta chubaniye. Kodi sirbi kulle ya damako, horte warra dalame, asasi